Keenya University Ambo Campusii Hacaaluu Hundeessaa fuuldura jedhamee kan moggaafametti amma siidaa gooticha artistii beekamaa onnee keenya keessa jiru artistii Hacaaluu Hundeessaa isin daawwachiisuuf deemaa jirra. Akkuma beekamu suuraan kun yeroo barkumeeti. Robok kisah geerara ture gootichi keenya artist Hacaaluu Hundeessaa. Inni kun immoo yeroo sirbasaa maalan jira jedhe baasee immoo walaloowwan raasa sirboota Hacaaluu keessaa kun immoo ayyaana Adwaa sababeeffachuun Oromummaa akka urgeessu kan godhe addabaabaay masqalaatti addabaabaay kan jedhan san kan immoo yeroo mana hidhaa ture. Immoo yeroo garma balkumeeti. University illee kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa Amboo University jedhamee moggaafamee jira.